Aloo, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhaggeeffattoota, daawwattoota keenya nagaa fayyaadha. Deebinee gaarrasi warra hunda fagoo jirtan, kan biyya addunyaa adda addaa jirtan, kan biyya keessa jirtan, yaadni keenya hunda wajjin jira. Har'a deebinee jirra jechuudha. Har'a waan tokko tokko waan biyya Itoophiyaa keessa jiruu fi haalota dabalaa kan jirus itti daanee ni haasofna. Har'a dhaluu kanatti heera mootummaadha kan bira baatii wasanamteen boodan mircaa mootummaa Itoophiyaa kun ni dhaabbata akka irratti waan ta'eef haala kana furmaata isaa barbaaduudhaaf federeeshiniin beektotaan dhimma qoratamee dhalaa'e irratti haasa'uudhaaf dhaluu kana walga'ee ture, walga'illee oofee ture. Federeeshinii kana dureen Khayriyaa Ibrahim walga'ii kun deemuudhaaf gizee gabaabduun kaaftee gadhiiftee jechuudha. Khayriyan tun ammoo gizee lama walga'ii kana akka isin hin deemne shira wayyaanummaa isiitii wajjin isin miseensa wayyaanee waan ta'eef jecha gizee adda addaa dabarsitee ture, gizee lama dabarsitee sadaffaa wayyaaneen akka dabarsitu fedha qabdi, ammoo sadaffaa dabarsuu hin danda'utteeti walga'iin kun deeme jechuudha. Walga'iin kun deeme osoo hojiin jammarin guyyaa waa xiqqoo hafe keessatti ana aangoo gallakkisee jette jechuudha. Aangoo gallakkisee jechuun namni tokko aangoo yoo gallakkise biyya Oromiyaa waan hatamaa Finfinnee keessa taa'etti akka federaalli Finfinnee keessa waan taa'u jecha achumatti gallakkisuu osoo qabdee Tigraay galtee Tigraay irraa gallakkisettee oduu duraa baasanii jechuudha. Kana baasa jechuun maal jechuudha? Warri kun hiriyaa tana aangorra kakaanis wayyaanummaan kaan malee uummata Tigraay illee wakkallee Itoophiyaa silaa wakkaluu hin dandeessu. Uummata Tigraay silaa wakkaltee faayidaa uummata Tigraay achi federeeshinii keessa hiraattee karakkaruu qabdi malee fiidee maqalee dhayitee achirraa aangoo gallakkisee haala mootummaa kanaa wajji deemuu waan hin dandeenyeef mootummaa kanaa wajji silaafuu deemuu hin dandeessu. Gizeen hundaa'uu ni tufti fuuldurallee tufaatte jechuudha. Amma gaa haala bilisiqinnaan adeemsa deemu kanaatti tulluu rakkoodhaa guddoo takka diigamtee jirti jechuudha. Maal jechuudha? Federeeshiniin kun waa'ee heera mootummaa tokko heera jedhee dhugoomsuun qaama guddaa olaanu waan ta'eef jecha bakka kana wayyaaneen irra taa'uun hedduu rakkisaa turte. Kana hogga jennee walqa'iit haa jennu, raayyaa haa jennu, uummata Tigraay fi uummata Amaaraa jidduu, uummata Tigraay fi uummata Itoophiyaa jidduu maqaa wayyaaneetiin teessee qajeelfama wayyaaneen tikannituun hedduu biyya rakkisaa turte jechuudha. Kana bu'uun warra bilisiqinnaadhaa kana aangorra jiruufillee qabsoodha. Qabsoon kun ammoo bakka takka tarkaanfii fuula dura fuudhuu agarsiisan jechuudha. Osoo isaan hin buusin fedhii ifiitiin gallakkisuun kana fedhii isiitiin gallakkifte kan jennu fedhii wayyaaneetiin gallakkifte malee ammaaf gaa maqalee galtee aangoo gallakkisettee tarii addunyaa biyya teenyatti Finfinneetti ol deebi'uudhis addunyamattuu habaasan hin fakkaatu. Khayriyan tun abbaa manaa qabdi, ijoollee sadii qabdi jechuudha. Abbaa manaa kana warrummaa wayyaanee kun afaan isiitiin dhiyootan Finfinnee irratti waayiloonni isii hogga haasan bultii kiyya na diiganii jiranii, na facaasanii jiranii, ammallee jireenyi kiyya faca'ee jira jetteeti hedduu rifachuudhaan haasatti jetti namni keessa beekan tokko oduu adda addaatiif yaada kennee jira jechuudha. Namichi tun ammaan tana gaa uummanni Tigree kun mikinaata adda addaatiin haga qawwee walitti qabatu, shuggutii walitti qabatu dhimma isirratti dhimma kun maali kajuu hundaa'u keessa gadi hin seenu. Ammoo bultillee facaasanii xarra jireenya isillee facaasanii maqalee jirti jechuudha. Amma gaa isin biyya Itoophiyaa keessatti federeeshiniin dubartii ta'e maqaa juubicha olola godhatanii mishigii jala godhatanii biyya balleessuudhaaf heera akka maleedhaa sossoosuudhaan biyya balleessuudhaaf wayyaanii hatti faayideettu malee waan tokkollee kan uummata goote hin jirtu jechuudha. Ammaan tana gaa bakka isiidha. Aadaan faaraa hajaamu nama dhalataa shinniilee na fakkaata. Garuu hagan dhagoorraa shinniilee irraa dhufuu isaa nan beekaa dira dhawallee kan keebaa ture. Ammaan tana ammoo federeeshinii kana liqaambariin isaa ta'ee jechuudha. Ta'uun isaatis haqaa jechuudha. Bikka Itoophiyaattis Soomaliinis namni Itoophiyaadhaa heddumminaan Oromoon hoggaa tokkoffaa taatu Amaarri lammaffaadha, Soomaliin sadaffaadha, Tigreen afuraffaadha. Garuu dabuubin akka dabuubitti malee akka naannoo dabuubii kana kililoota keessa yoo seenne dabuubin sadaffaa fudhachuu hin dandeenyu. Akka dabuubitti sadaffa malee akka immoo kililiin Soomaalii namaan sadaffaadha. Ammoo warri kun warra miidhaa adda addaa keessa dhumiinsarraa qabee hedduu miidhamaa ture. Inni illee achirratti bahuun qabsoodhaa jennu. Kanaaf jecha hafuura
bilsigina illeen karaa kanaan adeemsa isii hedduu ooftee jirtennee ilaalla jechuudha. Amma eenyu qaba bakka isiidha? Bakka isiidha Adam Faaraa hajoon nama Soomaalirraa Shinniilerraa nama dhalataa Shinniilee fakkaata garuu hojiif Shinniilee turuu isaa hedduun dhagaa Dirredhawaa kan keessa ture isa kaanii jechuudha. Kanaaf haalli jiru bareedaadha innaan ammaan tana. Mircaa boordiidhaaf immoo mikir beetiidhaaf? Federeeshinii mikir beetiidha mircaan kun jechuudha. Federeeshinii kana hedduu heera mootummaa kanarratti gartee heerri kun heera jedhanii qoratanii baasuudhaan warri kun federeeshinii kun bakka guddaa qaba. Killiloota hundarraa namoota amma mircaa sanatti argama keessa namoota 114 sagalee kana heerri filmata deemu haga filmaani dhufu eenyu akka biyya bulchu qaama kaltu bulcha heera keessa wayyaa'u haqabu hama haja wayyeessanii sagalee 114 murteessan sagaleen takka ni takka waamte sagaleen afur sagaleen kennine waliigalatti namoota 100 sagal turretti mataan isaanii to amma xiqqoo booda sultaanan qaban hin jaani jijjiiramuu qaban hin jaani federeeshinii mikir beetiin federeeshinii mikir beetiin ammaan tana filamee jira fuuldura gaa mircaa adeemu kanarratti maal akka oofama deemu fuuldura mircaa keessatti argina malee ammaaf ammoo federeeshinii paarlaamaan mootummaan akka hojii isaa hanga koronaan kun dhufee irraa qabee baatii sagalirraa haga amata tokkotti mircaan haala addunyaa jiru laalamuudhaan fayyaan karaa koronaatiin jirtu eessa geessi hajiru laaluudhaan mircaan baatii sagalirraa haga baatii amata tokkotti akka deemu federeeshinii mikir beetiin kun wasanee jira heera biyyaa ta'eetis of duraanii waa jennee jechuudha. Kanmarratti gaa ammaan tana haala biraatiin faayidaanu haalli amma qabsoodhaa kun wayyaaneen hedduu sodaataa jirti rakkataa jirti rakkoo isaanii kana kaballeessu malee haammeessu malee haga isaan du'anii qabaramanitti amma heeriyaan asii gadhiisee baatu kun uummata Tigraay fi Hiwaati waan fayyadu ni qaba. ummata Tigraay achirraa bahuun ummata Itoophiyaatti hojii nagaan jaalalan akka jiraatan warreen federeeshinii dursan ummata Itoophiyaa ija tokkoon halaalan gartee ni dhufa gama duraati ummata Tigraayiif ammoo furmaata naannoo Tigraayiif ummanni kun maqaa Tigraay naggada malee Tigraayiif waan godhan qabu wayyaaneen mataa ofiitiif faayideetti malee ummata Tigraayiif waan qabdu amma rakkoon itti dhufnaan aangoo biyya khililii hundarraa haanii federaalirraa banii Tigraayitti mishigii godhatanii ta'an malee faayidaan ummata Tigraay kennan waan hin jirreef isiin ka'uunis ummanni Itoophiyaadhaa kan isa barbaachisu filatee federeeshinii karaa urtiitu hin ta'in ummata Tigraay ni fayyadannee ilaala. Keessattuu ummata Walqaayitii fi ummata Raayyaa fa'aa kana hogga isaan iyyannaa takka waa'ee dhiibbannoo godhame khililii keenyarraa alatti nu baasan jedhetti warri Raayyaattis hedduu dubbataa ture. Hogguu kana isin khililii keessanitti iyyadhaa khililiin keessan yoo nuun gama keenya dhuftanii ittiin khililiin isaanii immoo Tigraay ummanni Tigraay hogga dhaqee Tigraayirraa yaada dhugaan argatu yaan isaanii duraa qofa isaan yoo gaafatan yoo Tigraay irraa faqaddama khililii keessarraa faqaddama malee nuti gama keenya dhufuu hin dandeessan jechuudhaan hedduu warreen sabaa fi sablammoota gartee qabsoo ofiitiif deemaa jiru kana hedduu dura dhaabbataa jirti jechuudha. Kanarraa qabee gaa ammaan tana haalli Soomaaliitii fi haalli namoonni Soomaalii aangoo kanatti dhufuunis namoota Itoophiyaati jechuudha. Soomalee jechuun Itoophiyaadha haala bareeda inni ta'enya fuulduraafillee qabsoon ittuma fufti jechuudha. Kanaaf wayyaaneef kufiinsa malee ummata Tigraay ammoo milkii bareeduudha jennee ilaalla jechuudha. Yeroo guddaan ammas warri baalasultaanonni Tigraay kun aangoo federaalirraa gaddisuun tun isaan miti malee ummata miti malee warra federaalaa waan mitu hin qabdu jechuudha. mootummaa federaalaa Itoophiyaadhaa waan tokkollee hamiitu hin qotu ummata Tigraayis furmaata fiddi malee isaan aangoo irraa ka'uun aangoo tana bakka hundaa qabatanii siyaasaa qabatanii diinagdee qabatanii bulchiinsa qabatanii karaa fayyaa karaa barnootaa hajiru hundaa'u gar tokko bichatti maqaa Tigraay hin dhiibanii diinagdee biyyatti illee rakkisaa turan waan kana ta'eef jecha warri kun karaa federaalaa irraa maqaleetti gaddeebuu qofaa miti amma warri amantana Tigraay kun dhaabonni bilisiginnaadhaa Tigraay keessatti naannoo Tigraayitti haga araddatti ana fi araddaa fi zoonii achi keessa jirtu hunda gabbu'aa waan jiruuf jecha yeroon isaan itti isaanummaanuu achi Tigraay keessa illee badan ni dhuftee inni ta'ina jechuudha yeroo biyya fuulduratti. Amma duba namicha amma federeeshinii mikir beetii ammas filame Soomaalirraa naannoo sanii fi uummata Itoophiyaatiif bu'aan inni qabu maal?
amma gaa warreen hayyoonni bilisiginnaati fi hayyoonni biyya Itoophiyaa keessaa hundinuu wanni kun inni filamuudha amma nuti garre malee wanni kun waan duraanis itti yaadamee qoratamee ture waan jecha Soomaalonni saba miidhame biyyattii keessaa tokko waan ta'eef saboota nu miidharrallee osoo hin ta'in saba miidhame Soomaalii keessaa filamuun uummata Itoophiyaa hundumaafuu tokkummaadhaan yaada bareedaa fidan jennee abdannaa. Hararraa amma dabarree naannoo Soomaalii Itoophiyaa tana yoo tana haasa'e keessatti muyyaalirraa hanga hawaashitti hajee kun kiiloomeetirii 1,000 ofirraa haga 2,000 kun ammoo jechi jeesun Soomaalii Itoophiyaa Maqdishootiin osoo hin ta'in Soomaalii Itoophiyaatiin jechuu jechuudha. Soomaalii Maqdishoon ammoo Soomaalii Itoophiyaatiin wajjin wal daangessee kiiloomeetirii 2,000 qabdii Hargeysilleen daangum Soomaalii 2,000 jennu kana keessira malkaan gurguddoon Soomaaliin qabda akkuma duraan maqaa dhoofne Maqdishoo Kismaayyoo Hargeysarraa Barbaraa jechuudha. Hanga amma dhaabbanni tokkummaa addunyaan beeknetti Soomaaliin akka biyya takkatti waan laallu jechoota kana keessatti dhiyootana muyyaalirraa hanga burdoddee kan hin jee Soomaalii Maqdishootiin osoo hin ta'in Soomaalii Itoophiyaatiin jecha ta'uu agarsiisa. Kanuma waan ta'eef jecha qabsoon ammaan tana adeemaa jirtu kuni haala barbaachisaan deemaa jirti. Dhaabonni Oromoodhaa ammoo wayita amma House of Federation kun sultaanii inni qabu hagam Sultaan isaan qaban kun amma heerota biyyaa kana haba'u kana qoratanii heerri kun heera jedhanii irra qoratanii faayidaa biyya kanaa ni kan jedhanii warreen murteessee jechuudha. Heeronni kun hayyootaan qorameeti karaa hundaan laalamee federeeshinii mikir beetii dhalee federeeshinii paarlaamarraa dhiyaata paarlaamarraaf dabarsa paarlaamarraan dhiyaatu hayyootaan qoratameeti federeeshiniin fi dhaaba mataa isaatti qoratu jechuudha. Kana jecha paarlaamaaf qoratanii dhaleessan malee paarlaamaan isaaniif hin dhaleessu jechuudha warri kun. malee murtii isaanummaa waan fedhan godhuu hin danda'an jechuudha. Waan fedhan danda'an aangoo mootummaatu paarlaamaa fi federeeshiniin amata tokko tokko walgahii qaban barbaachisaa ta'e chokkaay walitti dhufan kana jecha kun heera baasetti heerri kun heera jee fudhata kun ammoo heerri kun akka hojiirra oolchuu malee aangoon isaa adda addaa tokko tokko irratti dhiibbaa hin qabu jechuudha. Hirmaata mootummaa tokkooti jechuudha. Sanboota paarlaamaadhaaf inni dhiyeessee paarlaamaan itti waliigala jechuudha. Waliigalee murteessaa heerri kun heera biyyattii itti kennamaa jechuudha. Haala kana jechuudha. Waan mataa isaatiin inni muree murteessuun qabu. Hin jiru jechuudha. Santee mangisi jechuun hin jiru gaafa gannanii dha ta'a. Amma kanaaf jecha dhaabota Oromoo irratti waan tokko yaada kanna. Dhaabonni Oromoo kun dhiyeenya kanatti amma karaa mootummaa jiddu galeessatiin heeraatti irratti illee hedduu wal mormaa jiranii ammoo diinni duraan nu gabroonfatee kan Amaaralleen raadiyoota 100 ol qaban afaan tokko tanii hayyoota Oromoodha. Dhaaba siyaasaa irratti wacaa jiranii dhaabni siyaasaa kun akka waan wal dhabee hammeessanii addummaan isaanii haa wal dhabaa siyaasatti malee maalummaa walii jibbanii osoo hin ta'initti warreen kana gaa manni Oromoodha yoomihuu qalbiin faana bu'ee warra dhaaba Oromoodha kana yaada isaanii faana bu'ee yaada dhugaa keessaa fudhatee uummanni Oromoodha uummata dhaabaa kana hundarrattuu dhiibbaa qaban jechuudha. Kanaaf jecha wayita diinni naftanyaadhaan nurraa ka'e nurra deebi'uuf raadiyoo 100 olola kijibaa odeessan olola isaanii kana xiinxalanii dhugaa keessaa fudhatanii ololli isaanii olola nu gabroonfatuudhaaf olola malee dhugaa akka hin ta'in karaa kanaayyoo qajeellee uummanni keenya faana bu'uu qaba dhaabni keenyas uummata kabajee walitti dhalaa'uu qaba. Wayita Tigireen ammas aangorraa badii gabrummaa isaanii kana dura gabaabbatee biyya Maqaletti galanii achirraa wacan kanatti nuti hedduu Oromoon wal waccu irratti wanyee walirratti ka'u irratti dabarsinu qabsooynee tokko taanee uummata Oromoo kabajnee uummanni Oromootis dhaaba Oromoo hunda bakka bu'ee waldiddaa isaanii takka'uu waldiddaa siyaasaa isaan jirtu waliif fidaadha qabsoo akka itti fufnu jechuudha. Maaliif nageenyi uummata Oromoo yoo eegame nageenyi biyya Itoophiyaa eegame. Kana waan ta'eef jecha gaa yeroo biraatis walitti deebina har'a ganamarraa tana yaada isinii wajji dabarfannu kanuma nu dhaggeeffadhaadha nullee daawwadhaadha sheer nu godhaadha waa hundaafuu walitti deebinaa yoo rabbi jee nu bira dhaabbadhaa karaa sheeriif waan adda addaatiin kasamaa hedduu nu taadha nagaan jiraadha warri addunyaa jirtan warri biyya keessa jirtan bakkuma jirtan hundaa'uu yaadni keenya tokko waan ta'eef teknoolojii galanni haa ga'u wal arginee wal dhaggeeffataa jirra nagaan jiraadha guyyaa gaarii waliin nu haa deebisuuf.